uumnes miti kun armaan duras waltajjii kana irrattis dubbanneerra waltajjiyoota biroo birattis dubbachaatuma turreera nuti mootummaa jala qeequu mootummaa irratti uummata kakaasuu osoo meeshaa itti hin dhukaasin garuu mala jiran hundumaatti fayyadamanii mootummaa irratti dhiibbaa gochuu ni danda'ama jennee amanna kana har'a jalqabne miti yoo dhugaasa dubbanneef jechuudha kanaatiif akka haaraatti otoo nu gaafachuu baatanii gaariidha garuu ka biraa immoo ka keenya qofatu sirriidha jennee jala dhaabbannees hin beekne nabi Oromoof falmu karaa barbaade hundumaa haa falmuuf karaa lolachuun irra jiru hundumaa haa lolu isinis warra as jirtan nuun qofa nu gargaaraa isiniin hin jennu nuti nu qofa nu deggeraas hin jennu nuti ka deggeruu barbaadan deggera maallaqaanis deggera qaamaanis deggera mooraaliinis deggera diploomaasiidhaanis deggera waan barbaachisu hundumaatiin bira dhaabbadha yoo kan keenya hin deemsisaa haga tokko hin deemsisa hojjettan yoo nu deggertan hin barbaanne hin deemsisu hojjettanis gaariidha nuuf nuti optionii dhuma isiniif dhiyeessaa jirra kanaaf uummata keenyaatii fi waan haaraa miti waan nuyi har'a dubbachaa jirru jechuudha isee kana duwwaa akkasiin nuu beektan barbaanna waraana bilisummaa Oromoo qawween hin barbaachisu kana hin barbaachisu hin jenne nuti isa waggaa duraanii sana yoo dubbanne yoo taate immoo adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan walii galanii haasawaarra turaniiru waggaa 4 dura sa ture yoo dubbanneef jechuudha waliin haasawanii waraanni bilisummaa Oromoo nagaadhaan uummatatti makatee poolisiitti makatee waraana raayyaa ittisaatti makatee inni qotuu barbaadu qonnaatti deebi'ee inni daldaluu barbaadu waan ittiin bizinesii jalqabu kennamee fi gara jireenya nagaatti ni deebi'a ka jedhu isaan turratti walii gale nu miti dhaabbilee turratti walii gale utuma kana irratti walii galanii haasawaa jiranii garuu lolli immoo deemsifamaa ture biyya keessa gaafa lolli deemsifamu maal fakkaata jennee gara Wallaggaa deemne waliin waan uummanni jedhu dhageenye uummanni waan inni jedhu immoo tokko lamatu otoo hin dhoksini finneetu adda bilisummaa Oromoos bakka jirutti mootummaanis bakka jirutti dhiyeessine gaafa dhiyeessinu ammas deebi'anii irratti walii galanii koree tokko hundeessanii koreen sun immoo uummati bakka jirutti laayivii bakka darbaa jirutti maqaan keenya tokko lama jedhame abalu hin ta'u jedhame kufaa maal jecha eeruun kenname achi keessatti maqaan keenya eerame eega isaa walii galanii booda nuti waliin amannu garuu qaamni nu gidduu taa'ee qaamni amanamu tokko koree nuuf dhaabbatu jennaan koree sana keessatti nu sundoofne achi keessatti hojjenne akka sanitti nama galuu barbaadu galchine nama galuu hin barbaanne dhiifne akka walii galtee isaaniitti warra fidne sana immoo hordofne maalirra akka isaan ga'an maal hojjechaa akka isaan jiran hordofuudhaaf gujennu mootummaan nu dhorge kana nu dhorguusaa immoo uummatatti beeksifne nuti silas walii galtee isaanii hojiirra oolchuudhaaf ture maaliif gaafa sana Abiy waa inni ta'u hin beeknu lammaan gara inni itti adeemaa jiru hin beeknu nuti isaantu walii galtee isaanii kana immoo nuyi koree bilisa ta'e niwutiraal ta'e tokko nuufa uumamu malee walii keenya amannu waan isaan jedhaniif achi keessatti gargaaruudhaaf itti seenne Oromoon maaliif walajjeessaa isa jedhu nuyi quuqamuma Oromummaadhaaf qabnuudhaaf garraamummaadhaan yookaan innocently waan sana resolve gochuudhaaf yookaan rakkoo sana hiikuudhaaf gidduu seenne akkaataan itti seenames immoo akkuma nama isinitti meedhe baay'een keessan quba qabdu waltajjii akka kanaatti deemaa ture irratti maqaan keenya kan eeramee akka carraa keessa gallee jechuudha kanaaf waan isa booddee ta'e hundumaa immoo gabaasneerra dhannee ilaaluufis yaalleerra biiroo PMs deemnee wanti kun sirrii miti jenneerra miidiyaattis beeksifneerra uummatattis beeksifneerra mootummaan nu ganeera waan jedhe sana hojiirra oolchuu dideera kanaatiif ijoolleen sun baay'een isaanii deebi'anii bosonattis deebi'aniiru kan rakkoon adda addaa irra ga'ellee hedduutu jira kan ammoo yeroo beeksisuun irra turetti beeksiseera gaafa sana dhuguma nagaa buusa jennee yaanneerra nuti nagaa buusa jenneerra maaliif kan walajjeessaa jiru Oromoodhuma ture kan nagaa dhabu immoo Oromoodhuma ture uummatarraa immoo yaada fudhanne immoo dhiyeessineerra
haala kanaatiin ture gaafa sana iyyuu garuu wanti beekuun isinirra jiru Oromoon dhuunfaadhaan qawwee hin qabatu kan jedhu hin turre akkuma Karrayyuun qabatu yookaan akkuma Affaar qabatu akkuma Somaaleen meeshaa qabatu dhuunfaadhaan qawwee isaa qabatee bitatee kaawwatee mana isaa gaafa rakkoon jiru qawwee isaatiin yoo naannoo isaatii fi maatii isaa yoo tikfate kun dhowwaadha jennee yookaanis immoo warra akkanaa akka isaan meeshaa isaanii lafa kaa'anuuf namni gaafate hin jiru waliigaltee sana keessas hin jiru. In fact wanta nuyi noo gochaa turre push gochaa turre haga tokko qawwee dhuunfaadhaan Oromoon haa qabatu. Atis mana keetti bitadhu kaadhu innusinis mana isaatti bitatee haa kaawwatu. Gaafa rakkoon jiru ollaadhaan wal waamtee gurmuudhaan wal waamteetu maatii keerraa gosa keerraa saba keerraa naannoo keerraa diina roorroo ittiin ofirraa ittista kan jedhu ture. Garuu biyya tokko keessatti immoo akka kanatti ani waraana abaluuti jedhanii socho'uun sirrii miti jedhanii adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan waan walii galaniif walii galtee sana hojiirra oolchuudhaaf bobbaane akka Oromootti. Rakkoo Oromoo hiikaa jennee yaanne nuyi gaafa sana. Waan gara fuulduraatti ta'uuf deemu quba hin qabnu ture. Kan nutti dhaga'ame nuuni dararama Oromoon keessa ture nagaa dhabiinsa inni keessa ture kan baay'ee nu yaaddesse. Kanaatiif waan kun hin hiika ka jedhu abdii ture. Gaafa sunii fi har'a immoo tokko miti hin ilaaltaniif. Gaafa sanarra har'arra taa'anii waan gaafa sanaa dubbachuun yookaan xiinxaluun baay'ee nama rakkisa. Nuyi dhuguma quuqamoo saba keenyaaf qabnuuf goon. Dogoggora hojjettan dogoggora indee fudhachuu dandeenya. Otoo sin ta'eetiin gootumoo hin gootan. Utuu waamamtanii Oromoo lamatu warra rukutaa jira. Itaabaa Shumiin gaafa sana tures har'a jirus Oromoodha. Muummeen ministeeraa Oromoodha. Inni warri waraana ajaju hundumti isaanii Oromoodha. Ugguu isaan taa'anii lakki waliin ajjeefnu walii gallaa yeroo isaan jedhanii adda bilisummaa Oromoo wajjin yeroo isaan walii galan teenyee dhageenyeerra. And for the first time gurra kootiin yeroo isaan walii galan taa'ee gaafan dhaga'ee imimmaan buusee boo'eera gammachuudhaaf jechuudha. Qophaa keenya teenyee waa'ee dhimma keenyaa haasawaa jirraa. Ofii keenyaan waan keenya murteeffachaa jirraa walii galaa jirraa afaan tokko haasawaa jirraa yaa Rabbi si haa galatu hin jedhan. Kanaatiif akka koreetti bobba'aa yeroo jedhan I was the first to move. Saba kooti kan nagaa dhabe nagaa buusaa jedheen yaadeen gaafa sana. Kanaaf badiidha jedhe yoo sabi kun dubbate okay nan fudhadhaan yookaan hin fudhannan iyyuu. Garuu gaafa sanatti badii hin turre waan qulqulluu ture waan dhugaa ture waan sabi sun gaafa sana keessa ture in argina turre. Rakkoon amma jiru kunis akka inni as gahu hunuma ilaallaa turre jechuudha. Kanaaf kan isinuma fanniisaan gaafi sana akkaataan nuti waan kanatti itti seenne waan nuyi hojjenne eegasiis mootummaa kanarratti garaa kutanne mootummaa nagaa barbaadu akka inni hin taanes muranne qabsoo keenya isa jalqabaatti kan nuyi seenne eega sana boodan. Eega sanaati mootummaa kanaa wajjiniin guyyaa tokko walii gallee hin beenu. Osoo nu ari'u, osoo nu hidhu, osoo hojiidhaan nu baasu, waajjira keenya osoo cufu, waan meeqa utuu nu danqu kanuma keessa baanee deemaa jirra. Hidhaas fudhachaa jirra. Rakkoo jirus fudhachaa jirra. Maatiin keenyas waan hundumaatiin rakkoo kana baachaa jiran. Hidhamuu qofa miti maatiin keenya maal akka keessa jiran quba qabdu ammasin. Waan rakkoo waan maallaqaa waan maaliin isin gaafachuudhaaf miti. Psychologically rakkoo isaan keessa jiran beektu waan maatiin keenya keessa jiru. Traumaa isaan keessa darban beektu. Hojiin hojjenne nuti umrii keenya guutuu hojiin hojjenne isa baranneen hin hojjenne mana hidhaa dhaqaa baay'een keessan nama waggaa 30 meeqa gaafa Jawaar gaafa mana hidhaa dhaquu gaafan jalqabu Jawaar mucaa waggaa 6ti umrii isa gaafan tilmaamu umrii waggaa 6 yookaan 7 gaafan hidhamuu gaafan jalqabu jechuudha. Eega gaafa sanaati kanuma keessa deemaa jirra kanumatti gatii kaffalaa jirra hamma dandeenyu saba keenyaaf waa gumaachina jennee dadhabaa jirra. Habaasuu haadhiisuu hin beenu garuu qulqullummaadhaan hojjechaa jirra waan hojjechaa jirru jechuudha. Gaafa sanas qulqullummaadhaan goone. Yoo nutti murteessitanii waan barbaadan godhaa jechuu dandeessu nu komachuu dandeessu gadi baaftanii gaattiratti nu fannisuu dandeessu barbaadan. Ani garuu kanuma jechuu barbaada. Tigraayin አስመልክቶ አንድ ወንድሜ የትግራይ ጄኖሳይድ ለምን አልተናገራችሁም ወይም ከትግራይ ጋር ተያይዞ
የእናንተ አቋም ምንድነው? ትግራይ ምርጫ ሲያካሂድ ሌላው ደግሞ የድሮውን ይሄ ዩኒታሪስት የሆነውን ዊንግ የሚደግፍ ማለት ነው። ስለዚህ የትግራይ ኃይሎችን እንደ ኦሮሚያ ኃይሎች፣ እንደ ሶማሊያ ኃይሎች፣ እንደ አፋር ኃይሎች እንደ ተበደሉ ህዝቦች ኃይል አጋር አድርገን ነው የምንቆጥረው። ስለዚህ የትናንትናውን ሁሉ ረስተን ዛሬ የትግራይን ህዝብና ፓርቲዎችም ድጋፍ እየደገፍን ነው ያለ ነው። ህዝባችን በያለበት ትናንት የተደረገበትን ነገር ሁሉ ረስቶና ወደ ጎን ትቶ ዛሬ የትግራይ ሰዎችን እየተንከባከበና በሙሉ እየደገፈ ነው ያለው እውነት ለመናገር ከሆነ ምክንያቱም በአይዲዮሎጂ በአስተሳሰብ የምንገናኝ ህዝቦች ነን። እኩልነትን የምንፈልግ ነን። ኢትዮጵያ በምትባለው አገር ውስጥ እኩልነት የእያንዳንዳችን እንደ አቅማችን ተሳትፎ ኖሮን የሁላችን ባህል የሁላችን ቋንቋና የሁላችን ማንነት የሚታይበት አገር እንድትታይ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ከትን በሚወጡበት ጊዜ ምርጫ የራሳቸውን ምርጫ በሚያደርጉበት ጊዜ ከደጋፊዎች ውስጥ እኛ ነበርን። ለምሳሌ መብታቸው ነው ህገ መንግስታዊ መብት ነው ስንል ነበር። ከዛ በኋላ በትግራይ ላይ የተፈጸመውን ነገር ሁሉ ልክ አይደለም ብለን በመሟገት አንደኛ ደረጃ ይዘን ያለ ነው። ትክክልም አይደለም ብለን ማለት ነው። ግን ጄኖሳይድ ብላችሁ ለምን አልጠራቸውም የሚባለው ጄኖሳይድ የሚለውን ዴፊኒሽን ኳሊፋይ ለማድረግ ጥናት ይፈልጋል፣ ከፍተኛ ጥናት ይፈልጋል። ሩዋንዳ ላይ የተደረገውን እልቂትና ፍጅት ጄኖሳይድ ብሎ ለመሰየም ረጅም ጊዜ ነው የፈጀው፣ ረጅም ጥናት ነው የወሰደው። ስለዚህ ይሄም ተጠንቶ ይሄ በዚህ ደረጃ ነው ወይንም በጄኖሳይድ ደረጃ ነው ያለው የሚለው በጥናት እስኪጣራ ድረስ እኛ ከፍተኛ በደል በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው መሆኑን አክኖሎጂ እናደርጋለን፣ ያንን እንቀበላለን፣ ያንን እንስማማለን። እና ጄኖሳይድ ብለን ለመጥራት ግን የኛ ፋንታ አይደለም። አትሊስት ይሄ የፕሮፌሽናሎች ወይንም ደግሞ ከጥናት በኋላ የሚሰጥ ስያሜ ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ስንት ሜበርኬሽን ይሳስር ይሙቱና የንሮ አውሮፓ ተራ ውስጥ ለገዲ ka buleti ya chihafte wae hoganonne ke isida jirani lama jirani tega mudulana itumeda hira muda ajeba muda tuma muda opoine kapse akka kabawti kadan noraga roro ita atunja jalain bakan sudanne dua muda kenya rande tokommo bitakne ibamne mo bakal himbakan nu himbakan ini jechuru anabi hoganonni kenya hoji itu bukan wajira cuman jatami kana ugal cuman kabira banna cuma wata yo asi itu bang kana ban yo wajiru cuman muka jalan nama kenya kabir dubbim namale ga erom dula dema dule sayo agartan galma ugai sa stadium in luar kan ras da handar red bisa tuh pudani di ashwa baitna kan stadium nuti abso jenne wan puranu iba nurra kham hundu mau to tana irada mudaf hojjata de jirra hojjanne istijabana yetu ka ayonni wala rabsu hogaron wala rabsu yatanim muti akka faatitti kodum kondakta namusa ayyu tokkos hogana tokkos daaba tokkos ina rabsinus kekase or baisi kesan desi yoon warram sanin mo arram khaane कामनी कहेंगे गोगान अच्छा निवेदनी अक्का हमारी सिद्धांत इतने नारू अर्रो लिगलू बाना बरवाली गलो हमारा कौन के हमने कब सोच मुझे करूँ नुतियन नुति वचन नुति दूलन जन्ने होजी केंजर रहा सकंदी तक का उधर बंदा बंदू इतने बुमला ये तुम्हारा बेगम उड़ा इसिंग करूँ ओसो अक्का केंजर था तनी उजालन ओसो वाला रमसू बात तनी ओसो वाला तिक्केसू बात तनी falmi qabdan namus ar soli deestani gaarida nu garu akka betay dukkeru ragasa kan hayyama qabdan ma yaadina ka akami warra modumma kan amantani oso amanne idamna nu rabbi ummata wale wabrana man
uummanni keenya bakkaan socho'u rabbi bakkaan socho'u garuu aangoo qabanii humnaan aangoorra jiranii tooftaa qabnuun hara hundaan akkuma Baqqalaan jetti dhiibbaa irratti goona mariidhaan furamuu qaba jenna mariidhaan wajjin taa'ee mari'achuudhaaf qophiidha maaliifi gadoo kaleessaa laallee rakkoo kaleessaa laallee biraallee isin baru dachii irratti waliin lolle ooyiruu daangaa walitti dabarre akka ajaa'ibaa wal jalaa fudhanne hin qabnu waan dhuunfaan qabnu wanni irra wal lolle siyaasa adeemsa irratti kaayyoo irratti kan hidhaniifis waan dhuunfaan ijaan irraa qabaniif miti gaafa nu gadhiisanii marii goona jaan mari'achuuf qophiidha yaada san irratti dhugaa keenya kaayyoo keenya akeeka keenya lafa qabannee dhiyaanna mootummaa bilisigannaatiif sheeyxana wajjinis teenyee dhimma Oromoo dhugaa Oromoo falmuudhaaf qophiidha nu yeroo kamiyyuu kan namni beekuu qaba jechuudha ka karaan nagayaa ni baasaa jettanii waan reefu Baqqalaan jeen irratti ni deebi'a kaafaa'uun gaafa dhaabaturra nus ergeetti makamne tarsiimoo baafate qaba kaayyoo lafa kaayate qaba karaa itti deemu qaba kanammoo irra deemnee madaallee jirra karaa gumii dhiyoona godhanne deemnee mirkaneessinee jirra sirna federaalawaa kan uummanni Oromoof sabni biraa qe'ee isaa irratti ittiin bulchu mootummaa fi filate Itoophiyaa sabaaf sablammoonni akka qooda isaaniitti akka gumaata isaaniitti waliin bulchan jaaru tokko Oromiyaanis Itoophiyaanis sirna dimokiraatawaa uummanni filateen tabultu lama kanammoo qabsoo nagayaatiin bakka hin geenye jennee amannee ittiin deemna isin hin kijibnu hin fakkeessinu itti amanna qorannee lafaan geenyee jirra hojjennee agarsiifnee jirra waggaa 10 wayii dura gaafa dardaraa san waa'ee qabsoo nagayaa kitaaba jiishaar tokko qabsoo tokko jira isa wajjin faayinee akkanatti wal gahiirra tokko dhiyeessinu namni qoblaa ture hojjennee qabatamaan agarsiifne qabatamaan ammas tarsiimoo qabna karoora qabna takka takka manguddichi tuqee jira kan duyne qabna hojjennee isin agarsiifna practical hojjennee isin agarsiifna jechuudha ka tokkummaa Itoophiyaa nuti hin faarsin Itoophiyaa nuti hin faarsin jettaniifi anis gaafa waliin wanni amanu Oromoofis sabaaf sablammii saniifis kan ta'u sirna federaalawaa ka sabaaf sabloonni keessatti bulchaniif waliin bulchan jaaruudha jenneet amanna mootummaa Itoophiyaatii fi biyya Itoophiyaa adda baasaa laala mootummaan jijjiiramuu qaba kufuu qaba mo'amuu qaba jennee amanna jijjiirreetis beeyne mootummaan kunis jijjiiramuu qaba ummata Oromootiif Itoophiyaadhaan hin madaalu jenneet anuu kan hin paartii seene kanaaf mootummaa akka biyyaatti garuu biyya state jiguun hunda caala Oromoo miidha jennee amanna state collapse Oromoodhaaf disaasterii guddaadha the state of Ethiopia kufuun Oromoodhaaf kasaaraa guddaadha Oromoo fi Oromiyaas fuudhee kufa disintegreeshinii hamaadha galchaa jennee amanna mootummaan jijjiiramuu qaba bulchuu hin dandeenye biyya rakkoo guddaa keessa galchee jira biyyatti garuu the state of Ethiopia itti fufuu qabdi amala isii durii ni miti olaantummaa garee tokkooti ni miti sirna abbaa irree nam tokko paartii tokko ni miti sirna haaraa new social contract sabaaf sablammoonni biyya sanii waliin ta'anii akkaataa itti of bulchaniif waliin biyya bulchan irratti waliin mari'atanii negotiationiidhaan walii galtee haaraa heeroo mootummaa amma jiru kana bu'uura godhatanii waan fooyya'uu qabu fooyyeessanii kan dabalanii kan hir'atuu qabu hir'isanii jaaruu qaba jennee amanna kunis hin muujifachiifnaan dhiifama nu godhaa nuti garuu itti cichina garuu Itoophiyaadhaaf jecha Itoophiyaa tursiifna jennee lola saba tokko irratti illee hin bannu nuti Itoophiyaan jijjiiramuu qabdi Ethiopia haaraa hariiroo haaraa new social political and economic relation exploitative kan hin taane kan aadaan garee tokko irratti olaantummaa hin qabanne kan namni tokko akka fedhate irratti hin fincille sirna dimokiraatawaa sirna federaalawaa dhaabuutu Oromoodhaafis sabaaf sablammoota hundaafis isa ta'a jennee amanna tanammoo ni jenna
waan itti amannuuf waan saba keenyaaf ta'uuf waan sabaaf sabamoota biraatiif ta'uuf jenneet amanna. Kana taakkuu takka irraa duuba hin deebinu. Kanaaf Itoophiyaa haaraa ijaaruu irratti ni hojjanna. Itoophiyaa haqa Oromoo, haqa Somaalee, haqa Amaaraa, haqa Tigree, haqa Walaayitaa eeyi. Ka Walaayitaan Sidaamni agawu naannoo isaa irratti ittiin bulchu biyyatti immoo akka gumaatatti aangoo qabeenya qooddatee dirqama qooddatee hojjetu ni ijaarra jenneet amannaa jechuudha. Ka waboo hiikachiisuudhaan Baqqalaan sirriitti ibsee jira. Yeroo tokko tokko kijibni waggaa irra deddeebine dhugaa fakkaata. Seenaa miti bara kaasaa hojjetu. Waan dheengadda goone bara. Waan dho'isaan goone miti bara. Waan ifatti ta'e. Addi bilisummaa Oromootii fi mootummaan Asmaraa irratti walii galanii addi bilisummaa Oromoo shororkeessummaan irraa ka'ee paartii nagayaa ta'ee itti fufuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo ka Gimboo Sabaatti ka ONLF akkaataa DDR sadarkaa jedhamuun Demobilized Reintegrate jedhamuun kan barbaadu qaama nageenyatti kan barbaadu hojii dhuunfaatti akka seenuuf walii galamee itti dhufan. Nuu miti kan kana godhe dhaabbilee lamaan mootummaa fi abaa'ootu walii galee dhufe. Akkasimoo akkasii achi turtan argaa turtan ifatti bara. Abiyyi hin dhayne Asmara Warqinaaf Lammaan hin dhayne. Sanirratti kaayee miti addi bilisummaa Oromoo Finfinnee gale. Gale. Erga galee booda raawwachiisuu irratti rakkoon isaan gidduutti uumame. Rakkoo kanaan uummanni keenya keessattuu kan Wallaggaa rakkoo hamaa keessa seene. Warri har'a kuma nuqee kun bar rabbi sodaadha. Namni tokko achi gara galee ilaalaan ture nu gaafa nuti Wallagga dhaynu mootummaan hin jiru. Yeroo noo qabaman. Namicha kanatu hulaarra dhaqee bulchaa godina hulaatti dhaqee harka qabee fidee dubbisu ture. Complete anarchy ture. Namni keenya ni saamama ni ajjeefama. Kana hin dhaqinaa nu jedhan gaafa deemu. Eega dubbadha jettanii dubbanna. Hin dhaqinaa gaafa naaf inni kaanee deemnu. Hin dhaqinaa hin duutanii hin jedhan. Duutii biyya wajjin hirriba uummata keenya hin dhiifnu jennetti itti murree hanga asoosaatti deemu. Uummata keenya hin dhaggeeffanne. Akkuma kanatti televizyinaan dabarsaa waliin mari'anne waan uummanni barbaadu. Uummata qofaa miti. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo ni dubbifne. Loltoota raayyaa ittisa biyyaatiif poolisii Oromiyaa ni dubbifne. Bulchitoota ni dubbifne. Manguddoota ni dubbifne. Qeessota ni dubbifne. Sheekota ni dubbifne. Dubbifnee hin dhiifne. Saba Oromoo qofaa miti. Asoosaa dhahinee sabaaf sablammoota dubbifne. Rakkoo amma matakkalitti uummata wal ficcisiiftu kana. Ummata bal'aa bakka pirezidaantiin naannichaa jirutti ummata sablammoota hunda walitti qabnee mari'achiifne. Waan agarre gabaasaan qopheessine bakka Abiy Ahmed, Lammaa Magarsaa, Biraanuu Juulaa, Daawud Ibsaa, Leencoo Lataa, Mararaa Guddinaan waan jiraate yaadadhu bakka namni kun hundi jirutti gabaasa dhiyeessine. Gabaasa dhiyeessine maal jenne haalli kun furamuu baannaan rakkoo hamatu ummata keenya irra ga'uuf deema. Sabaaf sablammootaanis walitti buuna. Rakkoon kun furamuu qabaa. Furaa jenne bakka isaan jiranitti. Mari'atanii deebi'anii nu yaaman. Walii gallaa gabaawwan isin jettan kanaan iyya. Gaafa kaan dubbii abbootii gadaatti kennanne jedhan. Anni hun jiru gaafan fila yeroon filamu san. Abbootii gadaa haadhotii siinqee hayyootarraa akkasumas warra siyaasaarraa ummannii fi mootummaa fi abaa'oo wal ta'anii kaayan nama 71 moo akkas achi keessatti hirmaate hojii dirqama nutti kenname hin raawwanne. Waraana kan gale galchine kanaaf hin dhiifne gabaasa hojii kana tokko tokkoon PowerPoint qopheessee ture projektarii dhabdan malee tokko tokkoon qabna kana viidiyoo audio everyone mallattoo everyone of it ragaasaa qabna jechuudha. Kanaaf nuti waan Oromoof Oromiyaaf ta'a jennee amanne dirqama uummanni nutti kenne ni raawwanne kan hin dandeenye immoo isiniifis hundaaf gabaafne jechuudha. Oromiyaaf ta'a jenneet Oromoof ta'a jenneet saba kanaaf ta'a jenneet lubbuu teenya barsiifneet lubbuu teenya osaa taatiin malee inni waan maal lafta herree turte sun keessa ture. Boorana gaafa nan dhaqe waan yaalamaa ture.
Waa meeqa dabarree we tried our best. Sagaleen akaafee diddee diddiimatti. Sagal akaafneeti ta'uu dinnaan qabsoo haareetti paartiitti makamneetti deemnee jechuudha. Kanaaf rabbi ijaa waan hin fakkaanne badiin fudhanne waan hin balleessin garuu ofirraa itti himna jechuudha. Dhimmi walloo gaafiin keessaa dhufe jiru. Dhimma Oromoota wallootiif dhimma Oromoota Oromiyaa bal'oo adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha. They are at grave danger. Kanaaf sochii siyaasaa goonu keessatti akka Arsiitti goonu, Harargeetti goonu, Baaleetti goonu, Wallaggatti goonu, Wallootti sochoonu jechuun dogoggora guddaadha. Gatii guddaa nu kafalchiise yeroo darbe gatii guddaa painful gatii guddaa nu kafalchiise. Kanaaf wal hubachaa of eeggachaa deemuu barbaachisa. Kan waan jaallatan irratti kabooda waa'ee Tigraay ka Tigraay gaarii kan asxaa guddaa Baqqala በደንብ አንሶታል። የትግራይ እኮ ጥቃት በደረሰበት ወቅት ከኦሮሞ በላይ ተጎኑ የቆመ በዚህ ደግሞ እንኮራለን በባቸው የሚያኮራ ነው። የኦሮሞ ሕዝብ የሚያኮራ አምነነው ህይወታችን ያሳዝንለት የኦሮሞ ሕዝብ እውነት ያለው ለእውነት የሚቆም ፍትህ የተነፈገ ለፍትህ የሚቆም ፍትህን ደግሞ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌላው የሚያምንና ለሌላውም ሳክሪፋይስ የሚከፍል መሆኑ በተጨባጭ አሳየ። ሁለት አንደኛው ቄሮ ኦሮሚያን ሲያቀጣጥላል የትግራይ ገዢ ቡድን ነበር ስልጣን ላይ ነበር። ወንድሞቻችን ወጣቶቻችን እንደ ሽንኩርት ሲከተፉ የትግራይ ጀነራሎች ነበሩ ሲያደርጉ የነበሩ። ህዝባችን ግን ስርዓትንና ህዝብን ነጥሎ በደንብ የሚያውቁ ስርዓቱን ሲያርበደብደው አንድ የትግራይ ተወላጅ ኦሮሚያ ውስጥ አልተነካም። አንድ እንደ ኦሮሞ ተወላጅና እንደ መሪ ሁሌም የሚያኮራኝ 99 ጊዜ ብቃጠልና ብሞት የማይቆጨኝ እንዲህ አይነት ህዝብ ከጀርባዬ እንዳለ ስለማቅ ነው። ለምን ሁለተኛ በኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ በደል ሲፈጽምና ጦርነት ሲከፈት የኛ ናቸው ብለን ከመንግስት ጋር አልቆምንም። ከፍትህ ጋር ነው የቆምነው። ከፍትህ ጋር አዳምጡ። አብይ አህመድ ኦሮሞ ነው፣ ወንድማችን ነው። እንደ ሌሎች ቢሆን ኖሮ ዘመድ ከዘመዱ አህያ ከአመዱ እንልና ከሱ ጎን እንሰለፍ ነበር። እኛ ግን ከትግራይ ህዝብ ጎን ተሰለፈ። በዳያስፖራ ያለው በአገር ቤት ውስጥ ያለው እስር ቤት ውስጥ ሳይቀር በተቻለን ቁጥር ፍርድ ቤት በሄድን ቁጥር ለትግራይ ሴቶች፣ ለትግራይ እናቶች፣ ለትግራይ አዛውንቶች ተናገርን። የትላንትናው ረስተን ሳይሆን ለፍትህ ስለቆመ እኛ ላይ ትላንት በደል ስለተሰራ ዛሬ በደል በእነሱ ላይ ሲሰራ አናጨበጭብም። ኢፍትሃዊነት የትም ሀገር ኢፍትሃዊ ነው። ኢንጀስቲስ ኤኒዌር ኢዝ ኢንጀስት ትሬት ቱ ጀስቲስ ኤቭሪዌር በሚለው ፕሪንሲፕል ታገልን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ልንወቀስ አይገባም። የትግራይን ኮዝ ስንደግፍ ጀስቲፋያብል በሆነ መልኩ ቲፎዞ ለመሆን አይደለም። ለትግራይ ህዝብ፣ ለኦሮሞ ህዝብ፣ ለአማራ ህዝብ፣ ለአካባቢውም ሰላም የሚያመጣው ምንድን ነው ብለን በማሰብ ነው። ለትግራይ ህዝብ ስንጮህ በአማራና በትግራይ መካከል ልዩነት አለና ለትግራይ ወግነን አይደለም። ለፍትህ ነው የምንወግነው። ሁሌ ጦርነቱ ትግራይ ላይ ተካሄደ፣ ወደ አማራና አፋር ተስፋፋ። የአማራም የአፋር ሴቶችም ተደፈሩ፣ ተገደሉ። ስለዚህ ፍትህ በሁሉም ወገን ስለተጓደለች ፍትህ በአማራም በአፋርም በጉሙዝም በቅማንትም በኦሮሚያም ለተጎዱ መሆን አለበት ብለን ነው የምናምነው። ይሄ የሚያስቆፋው ካለ ያ የራሱ ችግር ነው።
እኛ ጄኖሳይድ እኛ ስኮላሮች ነን፣ ፖለቲከኞች ብቻ አይደለም። የቃላትን ወይ ክብደት እናውቃለን። ዝም ብለን ብቻ እናንተን ለማስጨብጨብ የትግራይ ጓደኞቻችንና ባልደረቦችን ለማስጨብጨብ አንናገርም። ጄኖሳይድ ክላሲፊኬሽን ማድረግ ያለበት የኤክስፐርቶች የዓለም አቀፍ ኢንዲፔንደንት ኢምፓርሻል የሆነ አካል ነው። እንደ ኦኤፍሲ ደጋግመን የጠራ ነው። በትግራይም በኦሮሚያም በአማራም በአፋርም ለተደረጉ በደሎች ነፃና ገለልተኛ ዓለም አቀፍ የምርመራ ቡድን ተቋቁሞ የወንድማችንን የሃጫሉን ግድያም ነፃና ገለልተኛ የሆነ አቋም ይመርምር ነው ያለው። ይሄንን እንላለን። በምርመራ ውጤት ባልተካሄደበት ጉዳይ ላይ ግን ዘለን በመግባት ነገሮችን ማወሳሰብ አንፈልግም። ከሬፈረንደም ጋር የተያዘው እኛ በሕገ መንግስቱ እናምናለን። በሕገ መንግስቱ መሰረት ማንኛውም ህዝብ የራሱን ዕድል በራስ የመወሰን መብት አለው። የትግራይ በዚህ እናምናለን። ነገር ግን እንደ ኦፌኮ የአንድ የቡድን የበላይነት ዩኒተሪ ሲስተምም ሳይሆን መገነጣጠልም ሳይሆን ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ግንኙነት በብሔሮች መካከል መኖር ነው የሚሻለው። ለኦሮሚያም ለትግራይም ለሶማሌ መገንጠል ሳይሆን በአዲስ መልኩ ተደራድረን ተነጋግረን የምንገነባት አዲስ ህብረ ብሔራዊ ግንኙነት ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው የሚሻለን ብለን እናምናለን። ለኦሮሚያ እንላለን እኛ፣ ለእናንተ ለትግራዮችም እንላለን፣ ለአፋርም እንላለን፣ ለሶማሌም እንላለን። ምንም እንኳን ቁርሾ ቢኖረን፣ ምንም እንኳን ጠባሳ ቢኖረን፣ ከመነጣጠል ከመጨቋቆን ከመገዳደል መደራደር መነጋገር ይበጃል ብለን ነው የምናምነው። ይሄ ለሀገራችን ለህዝባችን ለሁሉም የተሻለው መንገድ ነው ብለን ድርጅታችን 25 ዓመት ሲታገልበት ነበር። እኛም በዛው አጽንተን የቀጠልንበት መሆኑን፣ ነገር ግን ሶማሌ የራሱን ሀገር አይመስርት፣ ትግራይ የራሱን ሀገር አይመስርት፣ ስለዚህ እንጨፍጭፈው የሚለውን ደግሞ አንደግፍም። እንደራደር ነው የምንለው። ከናፍ ኦሮሞ እዱ ገለቶማ መሪኒ ጎና ወሊና ሶይና asitti dhaabnu magaalaa hedduu biyya kana keessa deemna warra hin dandeenye tiraka keessa yaabbadhaati magaalaa biratti tola garra bakka lan yaadde tokko itti yaadabalu kan waan itti dhagama kiyya. Gaaffii sila obboleettiin keenya achii kaaftee miidiyaa irratti waliin arrabsinaa maaloo jedhu tokko Jawaar sirriitti deebiseera. Garuu waa tokko jabeessuu barbaada. Yaada adda addaa fudhachuun sabi tokko baruu qaba yeroo hundumaa. Daayivarsiitii baruu qaba. Kan gar tokko duwwaa fudhachuu, gar tokko duwwaa waliin deemuun aniif Jawaar waan irratti walii galuu qabna, waan irratti waliin galleellee qabna. Garuu wajjin jiraanna. Waliin rukunnu, waliin ajjeefnu, maal waliin goonu sirrii miti. Waliin jenna isa kana irratti waliin gallu, isa kaanitti garuu walii galleennee waliin adeemu. Amma warri sooshaal miidiyaa irraati duulan jiru miti. Isaanii jibba keenyaaf miti. Waa tokkoon isinitti hima, jala mureen isinitti hima. Jibba keenyaaf miti. Akka isaan barbaadanitti saffisa isaan barbaadaniin deemuu dadhabne. Komee nurraa qabu. Eessa jirtu? Maal hojjechaa jirtu? Abdiin keenya hoo kana isin immoo maaliin isin miila lafarra harkiftanii? Maaliin asiif achi jettanii? Yoo nuun jedhan yoo nu qeeqan maal rakkoonsa? Haqeeqan nu arrabsan waan barbaadan jedhan. Akka wanni sila jedhe immoo nuyi immoo akka paartiitti immoo naamusa qabna. Akka barbaannetti deemnee nama tokko tokkoofis deebii kennuu hin dandeenyu. Dhaabbileef illee akka barbaannetti deebii kennuu hin barbaadnu hin deemu. Kanaaf isaaniin illee akka waan isaan faallaa keenya yookaan jibba keenya yookaan hinaaffaa keenyatti deemaniitu fudhatan.